tokkoon isaanii Harargee keessallee deemee socho'ee ani Harargeedhaa waan gaarii dalagee muka hudduu dhiibsisee an Arsiidhaa waan gaarii dalagee goota Arsiitii muka hudduu dhiibsisee warroonni jedhan kun hundi isaanii gaafa biyya galan Oromoon abbaa qabdi qeerroo qabdi hin gaafatamanii jechuu seeratti. Garuu hadda biyya ambaa keessatti seerris hordofuu hin danda'u, mootummaan biyyattis hordofuu hin danda'u, uummanni Oromoo soma takka gochuu hin danda'u jechuu. Gandin irraa dhalateellee waa takka gochuu hin danda'u. Kaabbaa faatu dadhabdee jeche carraan nuti qabnu ilma ganda beekan, ilma abbaa beekan, haadha irratti abbaa isaa, faamilii isaa hordofanii warroonni amma akka wardaa kunniin murna mataa isaanii qopheessanii kutaa hunda keessaayyuu keessa deemanii yoo Oromoodhaaf dubbatan ganda isaanii faamilii isaanii qabsiisanii gara seeraatti dhiyeessu. Ilmi keessan ka isin jalaa badee biyyaan baati bade dalagachuuf biyyaa bahe dalagatti hin jiru. Ilmaan Oromoo rakkattoota karaa deemu jiran dararu jiraa jedhanii akka Oromiyaatis sochiin akkasii eegalamuu qaba. Salphina guddaa keessa jirra. Ulfaadhu wardaa baay'ee si galateeffannaa. Kanaaf ulfaadha warroonni yaada tokkummaa irratti hundi keessanuu kalee dogongoruu danda'anii hundinuu uf duuba deebi'a. Biyya galuun kennan hafu. Biyya namuu ni gala. Biyya abbaa haadhaa hin gala. Garuu haadhaaf abbaan warroota akkana dalaganii kun gara seeraatti dhiyaatu qaban. Oromoon ani Oromoodhaaf yaada jedhu ka biyya keessa jiru hunda isaanii fotoo isaanii iskiriinshuutii godhatanii katamaa keessa deemanii itti gaafatudha. Qabsoon kana caala hin jiru amma. Qabsoon guddaan namni kana godhe Oromoo bilisa baaseera. Namni lola kana dhaabsise waggaa torban tiktookiin dhufe kanaan nurratti hojjetaa jiranii jechuu. Kanaaf ulfaadhaa yaadallee dheeressee jira. Okay. fe'atanii yaani nu dheeratee jira akka maleedha. Reefu taa'aa ture nama hedduu na dura seenee. Maamee dubbadha yee. Galatoo. Daalli namni keenya wanni poointi irra kaayuu qabu waan kana akkamitti xumurraa waan kana akkamitti tarkaanfii irra foronnaa jechuu irratti goolabuu qabdan malee nu obboleeyyanii nu maarreedhaa nu xiqqoodhaa kana haasa'uun barbaachisaa miti. Wani tokkoffaan barbaachisaa maali? Waan kana tarkaanfii irra forachuu akkamitti tarkaanfii irra foratan? Hawaasni Oromoodhaa osoo gartee gandaan namni waliin qoonne waan hamaa uummanni hin jaalanne gandatti fiiguu barbaachisaa miti. Hawaasni waan kan hin jaalatu akka Oromootti waan duraan barinne tokko Oromoon tokko tahee namni waan akkasii raawwate sun waan hamaa namni Oromoo irra raawwate sun achirratti tarkaanfii furachuun barbaachisaadha. Godhuu ni dandeenya. Oromootu beekaaf taa'ee waan kana akka waan kun akka diraamatti akka laalan eenyu godhu jira Oromoo godhu jira. Kutaa baarree kana dhiistanii tokko taatanii arra ni jira mootummaan keenya Suudii keessa. Wali qabamanii namni keenya nama jajjabaa qabna nama hawaasa baay'ee qabna ijoollee xiqqoo osoo hin taane yoo arraan tana hambaasii achi jiru sun yoo cidhaa dhaabbatanii waliin qabe tokko ta'anii yoo tarkaanfii uummata kanarra fudhatan bakka jiranitti qabuu danda'an waan akkanaa kana. Namni keenya gusun haasoo kana alanfachuun barbaachisaa miti. Waan kana tarkaanfii irra fudhadhaa tokko ta'anii. Abbootis arsii wajjin argee rabsaa turteettee komantiin takka barra hoyti akkam. Okay, maamee fitattee. Komantiin takka jira. Okay, naatu dubbata. Laal maal beeta jara keenya. Faami yeroo takka dhiifamoo nama biraa Haa sukkaaraan akkee dubbadeen. Laal obboleeyyan kiyya wanni isin beekuu qabdan waan taagartee ijoollee tana tarkaanfii irra fudhachuu jettan namni kun tokko kiiloomeetira 700 irraa fagaatee tatta'a. Nuu miti mootummaan biyya saniitu hin dadhabe ijoollee tana. Akki tokkichaan nuti itti dhorkuu dandeenyu wakkuma tokko amma fakkeenyaaf ammaan dura gaafa gartee Walloo fi Arsii walloltu san dura Oromoon hundi oduma wallolaa jiraniiti ijoolleen tun muka gartee obboleeyyan isaanii Oromootti muka hudduu dhiibnaan Oromoo guutuun gabbaatee balaaleeffatte. Maaliif duras waluma lolaa jiranii beek san dura namuu tokko hin dubbanne. Ammoo gaafa gartee dubbiin muka dhuftu dubbiin tun safuu akka malee waan cabsiteef dhimma kana namni hundi irraa balaaleeffatee nutilleen akka kiyyatti maan nama gaafa san balaaleeffatee keessaa jechuudha. Amma arraan tan obboleeyyan keenya kun osoo gartee dhimma gartee akka Harargeetii fi Arsii ja'anii isaan ja'anii gaa nuti amma beeka isaaniitu bakka bu'aa miti ja'an ammoo dhimma sani maqaa saniin eeguu lolan arra silaa dubbii fokkiitan
aboo dubbii Minilik bar jara keenya Oromoo naguma gartee Oromoo Harargee Minilikiitu harkarraa muree Oromoo gartee Arsii Minilikiitu harmarraa muree jenna malee haala amma gartee laallu kanaan wallaahi billaahi Oromumaatu harka muree harma muree jenna. Maaltu kana nama jechisiisa sila arra dhimma kana namni gartee akkuma walloluun jiru tahee arra qofaa kunoo miidiyaa kanarra Jimmaa fi Arsii wallolte Arsii fi Walloo wallolte Arsii fi Harargeellee wallolte ammoo ta'a Arsii fi Harargee namni maaliif akka kanatti ilaaluu naa galuu dide maaliif hoo jettan jara keenya arra dhimma safuu kana dhimma alagaan walirratti raawwanne kana kan obboleeyyan tokko kan ilmaan bareentuma walirra raawwatan kana kasilaa balaaleffatu qabu manguddoo Arsiiti gabbeenuu caalaa maammee caalaa Kadiir caalaa Wardaa caalaa Wardaan gabbaatee irraan tan Arsii fi Maarreen tokko Arsii fi Harargee fi Maarreen tokko jechuun wanni isiin fidduun jiru. Arra kasilaa balaaleffatu qabu haa xiqqaatu haa guddatu nama silaa agartee maqaa isaaniitiin gochi fokkuun kun balaa raawwatame boodarra kana agartee wallolu jiran yes wallolu jiran. Durumaa walloluun seeraan ala sirrii miti. Ammoo eega gartee lola odoo wallolanii ijoolleen tuni lola fokkotaa kana obboleessi waan obboleessa irratti boo maammee rabbi sodaadhu obboleessa kee osoo namni san lafarraa harkisan san obboleessa keetii har'aate akka inni teessa boo jaalibsa boo rabbi sodaadhaa maa ol somne maali somni kanaa boo maa fakkeessitan boo arra wardaan osoo mucaan san obboleessa haadha ummaasiitti hojii dhalate ta'e akka inni teessi arra osoo nii fi gartee mucaan san obboleessa keenya takkaa obboleessa nama mucaan san agartee ijoollee Arsii keessaa obboleessa isaa san ta'e arra silaa mucaan kun obboleessa aslii ta'e asliin irra ni ta'a boo jara keenya maa ol somne arra gaa'imni san ilma Oromooti mucaan kun Arsiis Harargeedhaas Jimmaas maaliif dhiiga Oromootiif keessaa qaba mucaan san gartee dhiiga Wallaggaaf keessaa qaba Baaleef keessaa qaba maaliif sanyii Oromooti ilma Oromooti ka afaan Oromoo nama dubbatu arra eebbisaa addunyaa bar wayyaanii harkisee naaboo barboo waan san amatarraa qabu jirraa bar duuba akkamitti eebbisa addunyaa diinaa tokkos godhee jechuu dandeenya boo osoo ilma Oromoon akkana gootu harkinu kanaafuu awwaan kan akka ilma Oromoo tokkotti wanniin jechuu barbaadu obboleeyyan keenya Arsiidhaa manguddoon keenya Arsiidhaa sheekotiin teenya Arsii gabbaatee waan kana silaa namni nu dura balaaleffatu qabu isinii nurraa turtanii kunoo isinitti himnaa yoonillee dagattanii gabbaa balaaleffadhaadhaa wanni kun gartee sirrii miti ja'anii kajoo akka kana dhaabbatti dubbiin nuu miti kasilaa bakka nuun buutan isaan bakka hin bu'an jechuu qabu isinii miti yookaan ibsaa yookaan maammee miti naafi maammeen fakkeenyaaf gaafa wallollee yoon ani gartee badii irra guddaa waan fokkottuu dalage ummaan tiyya dura naan lolti laal maammee dura ummaan tiyya gaakketti nuti itti guddannetti bakka biraan beekan haati tiyya maammeen hin loltu anaan lolti maammeellee ka loluu ni qabu haadha isaati malee haadha tiyyaa miti yookaan maammeen maal jaa haati Kadiir ilma sarra naan loltee jaa kanaafuu arra gaagartee gochi fokkuun kun boodarra kattiin raawwatame obboleeyyan keenya gartee nuti gartee abuluuf lolle jaanii gaa maqaa gandaa dhawatanii kunis maqaa gandaa dhawatanii godhan kanaa tolaa ammoo keenya akka biratti illee dubbiin fudhanne laal jara keenya akka sharafan ani gaafa Walloo fi Arsii wallolte san akka nama tokkoon nuti Arsii fi Walloon osuma wallolaa jirtuuti gochi fokkotaan boodarra dhufe kan mukaa wanni san safuu sabaa cabse jaanii namni hundi gabbee balaaleffate maaliif wanti boodarra dhufe san sirrii miti jechuudha agarsiisaa beeka ilaal maammee ammoo walloluun sirrii miti jechuun waan boodarra dhufe saniitu akka biyyatti illee mataa nu cabsa kajuun namni hundi gabbee balaaleffate amma osoo obboleeyyan kun gartee wallolaa jiranii gaafa wanni fokkuun kun boodarra akkana raawwatamu boo lafarra wal harkisuun barsaafaa ta'ee bara obboleessoo arra amma fakkeenyaaf obboleessi keenya tokko miila maarree mureeti amaarri kana nu godhe jaa Oromoon arra asii kan ol godhaa amaarrichi mee kamiif boonyee kamiidhiif kanaafuu obboleeyyan keenya Arsiidhaa manguddoon beekaan wallaalaan gadi bahee waan kana cadhisuu miti namni beeka ilaal waan takka irraa yoo callifte keessaan jira agarsiiftii beeka jedhan yoo dhugaa dubbanne miti wanni dubbannuuf akka keessan jirre agarsiisuuf karaa tokko ijoolleen tunis Harargee bakka buutu tunis Arsii bakka buutu wanni jennuuf keessan jirru agarsiisuuf kanaafuu egaa boo laal beekadha amma gaafa fakkeenyaaf obboleeyyan keenya Arsii ijoolleen maqaa Harargee baadhattee gaara keessa teessu san gaara keessa qabanii qawweetti qabatan san bu'a dabadhaa jee namni dura bakka nu buutan jee lole wallaahi ijoollee Harargeeti summa wallaahi ijoollee Harargeeti namni dura lole
durriyeedha ijoolleen achi teessu san haadha siitu yoo agarte ijoolleen san anafaadha kunoo haadha siitu yoo agarte ijoolleen san hin dhiiftu haala buusisiiftii booje ummata keenya arsiidhaa obboleeyyan keenya ijoolleen san bakka nuun buutu warri jeennuyi miidiyaa irra jenne nama kuma meeqa duratti duba arra obboleeyyan keenya arsiidhaa gaa obboleessa isaanii ilma bareentumaan lafarra harkifame akkamii gabbaanii balaaleeffatu oolaniin tunis akka gaafitti nu haa taatu dubbiin akka itti dhumtu jira keenya numa balaaleeffatudha gabba'anii boojirru kun bakka nu bu'anii laayikii fi sheeriin godhinaaf jechuuni malee akkama nuti haasofnu kana marree eenyu mee obboleessa kiyya tokkoon makkaataa tokko mootummaan biyya saniitu dadhabe ijoollee tarkaanfiirra fudhachuu akki nuti itti dandeenyu miidiyumaan laayikii fi koomentii teenyaan irraa of dhorkuu qofa. Akkasii jara keenya yoon dogoggore kana keessatti illee dhiifaman of olcha ammoo fakkeessuu dhiisaa miidiyaa irratti laal. Kanaafuu an akka nama tokkotti wanni kun waan safuu Oromoo cabse waan safuu sabaa safuu Itoophiyaa illee cabse obboleessa lafarra harkisanii haa gabbaanii balaaleeffatan obboleeyyan keenya arsiidha. Boo wanti kun bakka nuun buutu akka Oromootti nun laallatu sirrii miti haa nuu ja'anii ja'an akka kiyyatti galatooma. Thank you ulfaadho anillee yaadni kana mee dubbaddo gabaabsi daqiiqaa tokko nu dubbaddo wanni Okay, deega tokko gadheetiin bu'aa. Yaanni keeyyalleen kanumaani. Yaanda biraa anillee yaanni keeyya kanuma. So amma guyyaa deengaddaa hogguunii fi ijoolleen teenya laal. Duraan dursee nuti ijoolleen teenya wanalleen kaafne hogguunii fi micaasan qawwee itti qabatanii wanna godhan arsii fi hundi guutuu gabbaaniiti iyyanii maal Hamzaa Jiitii fi Sheek Abuu Muwaas Kayyaasanis yeeti iyyee akkasitti dubbate eeda kanii fi micaa keenya fuudhanii lafarra sorreessanii akkamii fi wanna beeksisa addunyaa godhanii ajjeesan ka keenya wannatti akkasitti oofansanii namni takka gabbee hin dubbanne isaan hogguunii fi Harargee keessaa namni tokko waatee hin dubbatan hogguu arsii keessaa namni tokko akkasii miidhame eebanne micaan ganda kami kenna bara obboleewwan kenna Oromoo biratti waa'ee tokkummaa dubbatan wardaan dammoo waan kana quban qabdu isiin biyya keessa jirti waan kana irraa quban qabdu wardaan akkanatti maarra keessaa dhisa sani nutiitu beeka sani nutiitu murteessaa nutiitu beeka soo saniifuu waa'ee kana laal sheekootiin ammaan tana boodu gabbaatee dubbatus dubbiin tuni akkanatti illee dhaabbachuu hin teessu hanganii fi dhugaa jitu san dhugaa jitu san dubbattee namni dhugaa san wanna godhan takkatti bootu gabbaatee bara akkana jechuun sani hin jirtu gonkumaa wanni akkas zaamu hin jirtu hundinuu Oromoo biratti gulufan afaan meeffachuu obboleewwan keenya nuti ilmaan bireentummaati hundi isaanii guddaanis xiqqaanis tokkummas dubbatan Oromoo biratti garuu qofatti kaamma lola kana keessaa harka qabu tokko afaan eenyu kiyyaama cululleessanii sababa murtii guutuu ta'e wal qixxeessetti Sheekaa Roobiiti jecha ijoollee keessaan guruppii ijaaree shira kana taphachuu jira guguddaa isaaniitti shira kana duubaan taphachuu jira malee ijoolleen tuni ofii beetee godhatu hin jirtu isaan itti ajaajuu jira quba qaban garuu bikka nun buutu akkami jaan akkamitti namni ganda bikka buune ganda bikka buutetii miti haarsii gootee fiidee waraabde yooni fi ganda bikka buune yooni fi hattuu taate hattuu san kophattumanii qabanii achi geessanii haifidanii miidiyaa irratti arsii goosisa Harargee goosisaniiti mii bikka buuteeti miti ganda bikka buune wanni jaamu hin jirtu ganda bikka buuteeti malee ganda bikka buune wanni jaamu hin jirtu. Oromoo duratti obboleewwan keenya nuti ilmaan bareentummaati miti. Nama isaan keessaa balleessee nama tokko Harargee tokko miidhe miskiinni Harargeetis tokko Harargeenis miskiina isaa illee miskiina yoonii fi Harargee keessaa tokko miidhame gabbaanii akkasitti haruma duuranii dubbachuudha malee kaan hogguunii fi arsiin gaddamate bakka takka iyyanii girgirii kaasuu miti sii galee hunda iyyuma tokko ilaalanii dhugaa saniin deemuudha malee afaan meeffatanii as dhufanii hogguu nama dalagan isaan aadaa isaaniitti hundi isaanii guddaa isaaniis akkasuma nuti obboleewwan keenya jechuu malee karaa dhugaa takkan jiru isaan wal deeggaran akkuma manni keenya nuti keessa keenya noo garan nuti Harargee qulqulluudha dhugaa dubbanna numa kammaas isaan kana fitti dhiyeessee waan kana hunda of godhu jiru malee isaanii miti saayiba waan dhiigaa sukaraan nakkee jira soo wallaaleetiin jira bakka naaganii bo nagetti. Aye, thank you galatoomii ulfaadho uummata aanilleen meeshaa duraa nyaata kanadha tokko ofii queen dursiiti nyaata kanadha dabbaal mootii kan jedhu kunillee hangammaa jaraan kannanne waliif tayyuulleen jarraan kannanne kirmata kee ta'aa jiranii takkoon dubbaddaa uummata keenya uummata Oromoo nuti Oromoon hundinuu takka nuu fi arsiin takka jedhu osoo hin taane nuti Oromoon guutuunu tokko Jimmaan Shawaan Walloon hundi keenya tokko ammoo
ijoollee arsiitii fi ijoolleen harargee xixiqqooma xixiqqoorra waliin bu'aniiti wanni xiqqoo waa guddoo fiddi uummata dhaggeeffadhaa. Haqaan guddatte badii fiddii jedhan udaan fiddii jedhan dhaggeeffadhaa. Odoonii fi wama xiqqoo ijoolleen oduma wama xiqqoo gootu oduma wama xiqqoo gootuuti wanni xiqqoon tun guddattee humna ol taati humna namaati ol. Gaafa kana dhiigaa si lolaa hin dandeessu obsu. Hin dandeessu akkuma dheengadda gaafa ijoolleen qawwee itti qabdee miskiina roorrifte qawweedhaan Oromoon keessaafuu warri akkasi gabbee iyye harargee fi arsiidha. Gaafa qawwee ijoolleen itti qabde sanii harargee fi arsiitu gabbee akkasii imimmaan buusee boo'e girrisee miidiyaa kana turaaf godhan jechuudha. Ijoolleen san bakka isiin dhaabbattu kutan. Ijoolleen san mucaan san hanga ammatti maatiin isaa hidhamanii hidhabaanii innillee bakka jiru barbaadamaa jiran gammaa mootummaan itti bilbilee. Arra ammoo qawwee ijoolleen saniin dhooyinee ni beeka. Qawwee sittiin dhooyinee ni sin dhooyinee numa qabdeetuma harkumatti dubbatiite bicha bas. Garuu arra haanni itti dhaameeti lafarraa shorreeffame makiinaadhaan harkifame. Dhaggeeffadhaa. Takalee sanirra tanaa hamtuudha beeki. Akkamitti wanni sun iyyamee gaafa san nuti keenya jenneen usne harargeetu akkas godhe jenneen usne nuti dubbannee keenya sanirra duulaa turre. Arra ammoo haarsiidhaa akkasitti lafarra harkisee arsoomni kun maaliif gabbee dubbatuu dida akkami waan kana balaaleeffatu didaatu nu aarsu jiran gamma. Dhiigi nu danfisu jira dhaggeeffadhaa. Arra silaa keessantee silaa arra harargeen arsii akkas goote wallaahi wabillaa harargeen guutuun gabbaatee waan akkasii balaaleeffatti. Rabbiin naan gaafata harargeen guutuun gabbaateeti akkamitti dhala namaa makiina tiitee deemtiin jedhee harargeedha namni dura badaa san qabu. Dhaggeeffadhu siifina. Ankalee namni asirraa iyyaa ture asirraa nama gandaa fi ganda waliin naqaa ture ana. Ana harargumaan na jala dalagee hidhaa na geessanii hidhaadhaa maallaqa kiyya kafaladhee be. Dhaggeeffadhu. Hanga arratti harargeen na barbaadaa jira. Hin dubbanne waan kanan gammaa. Beekaatiin dubbadde garuu arra. Maallaqa kiyya akkanatti hisaabee osoo namni tokko na gargaarin osoo namni tokko harargee wanni kana godhe hin ta'in mucaan xiqqichaan ijoolleen shaaduu arsii godhachiifte san dubbadee mucaa san fiduu fichisiisu jecha harargummaan fuutee mana hidhaa na geessite maallaqaan. Maallaquma kiyyaaniin gabbee hanga arratti isaan sanii walitti aara qabna hanga ammatti waliin dubbif. Dhaggeeffadhu. An asirra deemuun kun isaan gubaa jira jechuun gammaa. Kalee keenya akkas danda'e garuu kalee isaanii akkas godhaa turre san hanga irraa takka rakkoon irraan dhufne takka cinqiin argine callisanii tattaa'u jiran. Duuba Oromummaan jedhamtu sun kana. Oromoon Oromoof adooddi ka jedhamu san kana. Akkamitti namni waan namni godhe nama gurguddaa garii ka poosti godhuun arkeewu. Maaf viidiyoo poostiin godhini suuraa poosti godha akkana goone jechuudha. Nama suuraa poosti godhu garraa jira waan san. Nama san namoonni beekaa itti dhalooytanii maaliif namni kun eessa jettanii gabbaatanii miidiyaa qabdaniin hin dubban. Miidiyaa qabdanii maaliif hin haasoyin. Waan kana maa hin balaaleeffan. Nun barbaachisu kamiin jettanii ta'e waan kana itti gammaddanii akka isin jirtan agarree uummata dhaggeeffadhaa dhugaa walitti himna. Akka wanni kun isin gammachiiseen nu gale. Akka wanni kun isin qabbaneeseen nu gale. Takalee taate san kafalannee waan jettan takkaatu nutti dhagaamaa jira. Inni nu butee nu dubbisu kana. Arra silaa keetee obboleessa keetee. Ni teessaa obboleessu eenyubbaa keeteetti ta'a. Obboleessa kee tokko namni asitti subira dhee ni teessaati. Hin teessu. Ani ilma arsii tokko namni as bira nadhee akkam taayetiin laala. Arra ilma arsii tokko yoo na biratti amaarri dhee taayetiin laalan. Amaara sanii wajjin dhaa. Taa'uun danda'u amaarri sanarra jabaatu keetiin dhaa. Yoo Tigree taate keetiin dhaa. Yoo Somaalee taate keetiin dhaa. Arsiidha dheenan dhooyini jeetiin usee ta'a. Harargee dheenan dhooyini jeetiin usee ta'a arsii wante. Duuba gaafa wanni kun hojjetamu akkamitti callisa namni ilmi namaa. Dhala namaa ta'ee akkamitti usee taa'ee ilaala waan kana. Amma culullee isiniin jechaa jirra waan kana godhee jiru raga harkaa qabna sagalee harkaa qabna barreeffama harkaa qabna mucaan kun jarman jira. Gaafachuu akkamitti dadhabda waan kana akkamii hojjette jettaniini arra guyyaa guutuun isinitti himaa oolee. Waan kana gabbaatanii gaafachuu maa isinitti ulfaata. Ammaas kanuma dubbanna. Osoo wanni hamaan hin dhufu. Osoo wanni badaan hin dhufu.
ijoolleen arsii sherroo beelaa hin lollu mukaa ifkaa sherroo been jennaan ijoollee baalee jaareetti qaceelche ragaa jira kakara nutti hime ijoollee arsiiti. Nuti ijoollee arsii waan akkanaa godhaa innaan lakki nuti sherroo bee waan akkanaa godhannaan ijoollee baalee jaarrate jedhan. Kan ijoollee baalee maqaa baaleetiin jaarratee dhufe qaalicha kana. Akkamitti qaalicha kana jarman jiraa seera dhaleessuu dadhabdan. Yoo waan kana calliftanii waan kana hojjeteetuma amma culullee kana markaa keessaan qabnettiif duuba deebi'ee taate waan badaa dhufuu ta'a. Karaan dubbadhanii ammas arraas boruus isa kananiin dubbadha jabeesse. Miskiina fixuun miskiina roorrisuun no. Harumaa isiniin jaa itti fufii kuyi. Yaa ibsaa kan nyimee itti agartee odoon fi harka keessaan qabanne eda kanaa gartee waggaa ati ol beektuun sun ol ba'uu qaba ture jechuudha. Ammaa homaaf sheerri daggootanii yam. Haarfa. Yoon fi gartee akkasitti jidduu dubbattanii nagaa buufatan malee nagayin akkatti immoo beeyta agartee ammas rakkoon isaan qaban siima ibsa. Laal uummanni arsiidhaa kuni hoggaa dhufan jechuun waan biraa haasan akka nama nagaa nuti Oromoon tokko jenni. Hogguu achi dhaqan maal jan beeyta arsii kan gijaan jechuun gartee waan isaan godhan isaan jala taa'anii jechuudha guddaa fi xiqqaan isaanii. Gartee rakkoon isaan qaban sana. Yoo Oromoon tokko taate maaliif waan haqaan dubban? Maaliif gartee isa sanuu qabaniin finne gartee yaamanii maal irratti gartee lola kana qindeessuu dandeesse hin fida. Yoo san fiddanii akkasitti jidduutti dubbatanii nagaa buuftan malee akkatti nagaa inni dhufu hin jiru beeku. Ijoolleen gana wal fixuu deessi. Amma qabamee ijoolleen tumte sadii namni fichisiisu amma cululleeti gurra fi calawu sanitti hime. Murteessaa. Yoo mucaa sun dhufe malee nagaa hin dhufu. Mucaa xiqqaa ta'an sun. Murteessaa. Mucaa bira yoo dhaggeessuu nama bira bakka isaan kaanuun beenu nuti. Ajaa'ibsaan ni dagaa akkami? Nagaa akkam jirta? Fayyaa akkam? Fayyaa. Halee gaafa ijoolleen qawweedhaan reebamtu gabbee kabooye tokkoffaan dura si wajji bu'aa turre arraan tana ni qabba garaa si qabbanaa immoo maaliif calliftee callisuun si barbaachise? Hamakiinatti hidhamee harkifame kan. Yaa ibsaa yoo waan dubbanne waan callifne si fakkaataami waan gammachuu qabne si fakkaataami yoo hin dubbanne nuti. Waan godhamaa jiru kana mana manatti hundi keenyaa gaddinee jirra akka Oromootti dhugaa rabbi akka Oromootti mataan nu cabee jira nuti. Garee amma amma culullee jaarsan keessa jirta moo keessa jirtoti? Maal jechuu barbaadde ati si? Nama guddaa bara. Nama Harargee illee bakka hin buune nama Arsii illee bakka hin buune bara. Ka Arsii kamiidhamus ka Harargee kamiidhamus na cabsaa bara. Ni callisee callisuu filadhee onni siin jechuun maali humna dhabee siin jiraar. Humna dhabe osoo humna qabaadhee silaa waan godhan beekan. Maal godha garee ijoollee ilma namaa akkas godhanii ilma namaa yeroo akkas reeban yeroo makiinaan harkisan maal jechuudha? Ookeen dubbanne hangammaate amma kana booda kabiraa dhufuu ta'a kam goota gaafa sanni dubbatta. Maal jedhee dubbadhaan wal fixaa wal akaayaa siin jechuun jira ati nuusanuma maal ati yoo isaa dhufte kalee sadii siin jedhee kadhataan turreen isin kadhachuun ilmaan miskiina Oromoodhaa walitti kakaasuuf. Maal haasasa? Arusi tasanii dubbara deeme. Siri arusi hin jedhin kolkolee. Arusi maqaa. Akka ta'e sana siin aduu. Jazbaa nama fakkaan. Gaala. Maal abbaa kati? Hai maal haasata si keessa? Ibsaan maal balleessa? Ibsaan walitti raarsu jira. Ibsaan bara walitti raarsu jira. Akka ibsaan gartee lola labsee tokkotti deemee amati culullee sanitti hin dubbatu. Ibsa dubbata jechuudha. Hundi kasanoo garfatanii ibsatti afaan batanii qaanfattanii tokkollee qaanfadda. Bara uummanni kun bara uummata mataan kolfiitii bara uummata gartee jechuudha. Isaan kolfi jechuun nama gartee dhagaa gurraacha irratti bishaan naqaa jechuudha bara ibsa. Kabajaan beekan jirra kuni. Nuti gartee Oromoon obbola jennee ennete nagayni jidduutti abuu jennee dubbatu jira jechuudha gartee garaan nu gubatu jira. Akkamitti namni ilma namaa gartee jechuudha makiinatti hidhanii fuudhanii makiinaan shirrisan. Taa'anii immoo gartee arsii kan gija arsii makan as jala deemanii gartee arsiin garaadha isin fixu jirti yani waan taane baduu barreessu jiran jechuudha kaamantiin as jala argu jira waan nagare isinitti hin fakkaatin. Diqaaloo tilmaan diqaalaa. Maal jechuun maal haasasii ta'e? Keessan jiru yoo keessan jiran maal abbaa isaatti dhufee asirratti haasaa ibsatte. Ibsaadhaan maal naatee ta'an? Dhiira taatee deemee fidee namticha ama culullee kajanii kaloola qindeessi. Deemee fiti.
Dubbadda bisaa kan ifittiin isin uummanni gartee kabajaan kan jalaa jala sinimsa. Wanni isaa rabsanii hin jirtu takka illee. Hai, ati araara buusu jirta malee wayii lola kan jeesite lola kan kasanii hin jirtu. Dubbadda bisaa kan dubbaddu. Kabajaan sodaa fakkaata beektaati. Kabajaan sodaa fakkaata. Ibsa, assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeroo baay'ee isin dhaggeeffadhe. Yaadni keessan bareedaadha. Nama tokko kanuma fuula isaa dura achi ilaalee irraa soo wajji deemullee xiqqishoonni ulfaata. Dubbiin kun akka kiyyatti nama gara furmaataa yoo irra kenne furmaanni jaarsummaa jennu kun dogoggora. Maali yeroo lama sadi jaarsummaa jedhameetiin jaarsummaa booda wanti kun ni deddeebi'a. Ka biyya faranjii jiru nama rakkisu. Biyyi faranjii seera mataa isiitiin bulti. Seera of danda'e qabdi jechuudha. Kasanii laaftudha. Abba fedhe haa ta'u namni dhiiga namaatiin taphatu bakka fedhe illee haa jiraatu seera galaan bahu jechuudha. Ka biyya faranjii keessa nama rakkisu ragammaan jiraanna. Abbaa fedhe haa ta'u bakka fedhe haa ta'u. Anamma gandarraa miti kan haasa'u jiru akka Oromootitti haasa'a waan kanarraa. Maaliif bakka fedhetti haa dhalatu bakka fedhe haa jiraatu ka biyya faranjii jiru nama rakkisu. Lammaffaa waa'ee ijoollee achi keessaa jirtu amma teennee obsallee fixannee jiranatti fakkaata namoonni hedduun waan kana qaata taa'ee ilaala. Amma tarkaanfiin jirtu gama seeraatiin lafarratti dalaguudha. Abbaan fedhe haa ta'u bakka fedhe irraa haa dhufu kutaan Oromoo 10 kun waan kanarratti walii galanii nama waan kana godhu ka waan kana jalqaba irraa kaasu irratti tarkaanfii lama fudhachuu kan danda'u qabnu tokko nama kana jala deemnee filaaworii isaa kennuu fi fooloorii isaa guddisu irraa dhaabbachuu qabna yoo dandeenye tiktook isaa akka gubatu gochuu danda'udha. Lammaffaa ammoo namni amma fakkeenyaaf biyyi Suudii kun seera jajjabaa qaban. Seerri isaanii lafarratti ni hojjeta bakka fedhe haa jiraatu. Yoo asii baqatee gara gaaraa san gad deebi'e ijoollee gaaraa sanii waan kanarratti akka nu gargaaran gochuu danda'u qaban. Lafarratti wanti kun yoo hin dhumne wanti jaarsummaadhaan taphantamuun hin jiru jechuudha. Maaliif wanti kun gama seeraatiin deemuu qaba gabaabumatti. Furmaanni argamuudhaaf namni cufti isaa soba dhiisee waliif waan nagama. Ibsa sagaleen kiyya ni dhaga'ama. Ni dhaga'ama isaa welcome. Gara gaandofti. Anaa dhufu dhiifamaa sumaa afaanittiin dubbadda. Waliif maaliin jechuu barbaadanii beektaa? Gama seeraatiin haa godhamu. Seerummaan oggaa isin ijoolleen teessan jalqaba irratti wanni waan kana lafaa kaasee waan kana hojjetu ijoollee Arsiiti. Kan nama nagayaa qabee miskiina karaa deemurra tarkaanfii fudhatee akka hin barbaadetti itti taphatee lubbuu namaatiin taphachuu jiru isaani. Gaafa san nurraa dhaabbaddaa isuma kanarratti nurraa oolaa jee gaafa namni keenya gabbahee dubbatu beekaan keessan hayyuun isaanii tokko gabbaanii hin dubbatan. Arra ammoo bakka nutis obsinee daangaa obsi keenya daangaa dabree osoo fixannee nutis tarkaanfii barbaachisaa ta'e hii furanna bakka nuti kennutti seeraan haa godhamu. Seerummaan kun kam eessaa baay'amma seerri kaleessa hin jirre oggaa ilmi namaa dhumu san oggaa namni bilaashitti tumamu san hin jirre gaafa namni keenya gaba tarkaanfitichi fuula deeffatee itti seene eessaa dhufe. Achirratti deebii kana si deebisuu bileessikii karaa laafaa. Eessaa bee seerri san. Kanarra waan tokko baasa jechuu fedha sirraa himuu seenaa dhaabu. Shariyaa Islaamaa keessattuu asin bisin al'aayi binaa jaan dhageessa warra ija si dhaamse jedhaamse harka si muru harka muru jechuu jira. Kana booda namni kuni aan akka kiyyatti yaada dhuunfaati. Kan nu miineeti akka walloo san taanee adda dhaabbannaa kana booda jechuu barbaada. Qabsoon tuni nu warra Suudii keessaa tu laallatu nu warra daangaarraati. Amma booda nu lafa ka'a. Ankeetiin jira garsaa dabbaaritti feetan isin manni kun guutuu na jaaladhaa na jibbaa. Feetan Oromoon guutuun funyaan na qabadha obboleeyyan keenya kan laalatti gumaa isaanii an abbaasa. Sagalee kiyya jira dhiifama wajjin Oromoo. Ni jira. Meeri isaa dabbaala. Ibsa carraan keenya bar. Ammoo Obsaame. carraan kiyya. Obsa. Carraan keeti obsaa boo abbaan fedheef carraa kana abbaan fedhe dhiisaati. Walaa dhaggeeffannoo. Risaa. Ayyee. Niin dhagaya jaalibsa. Eessa jirtati?
amma dhufee sin jira waa deemarin jira Adeemaa jirta. دول Qawwee bitattee moo hin bitan? qawween tiyya duraanuu lafa jirtii min beektu waan qabdaf Ishee. Qawwees baaftee gosa qawween bitadhaa duraanin bitadhee qaba Ammoo jaaribsa bannaat maal jechuudha bannaat Mee oomsi أو oomisha بيقولوا مو سنتي oomsi meetillee oomanii. sila oomanii maamuutiin irra qabare maamuutiin irra qabda oo na darbitanii madeema min بقاس ركبه مال فدا مال فدا وانت maal كبنت fiddaa بقاس maali ركبه gastii kee jira wanni biraa maali مال فدا gastii سلامة أفان خولي كبدو بجا nan godhin muutu nan godhin ميسي كده بلاك يسو كده تركنجي تركي biloog na godhi yoo barbaadde bulee amma biloog na godhi dantaagii yaa miti maal jechuudha waysi arrabsaara moo waysi dhaanaara biloog miti bakka beekte na fide carraan keetii miti gaa jarjariin saraan kiyya mana keen jiru baran mana keen jiru ibsaan as salama Carraan keessanii miti muut godhadhaa. Sillachuu an si dura arraba beekaa biibiyaan arrabsu yeroo hin qabu anta kan beektu hattu maal beekta dikaala ala baahidi beekta maati jala ani arraba kan caalate arrabsoo Deebii kana Fakkaattiin sagantaa ba'annaa haasawa balleessuu jiran na fakkaata. Aye jaalibsaa sitti haasaa jedhee ture an kalaasu ijoollee deem Jaalibsa yeroo takka wanna obboleessi kiyya na gaafate kana risaan na gaafate. oomsi anaa turre isaa wajjin haasaa xiqqoo soorii carraasiif kan rakkoon qabdu. Risa yoo jaalibsa mee qawwee tees baasi viidiyoo agarsiise yeroo takka. Ni yaade qawwee teessanii. maal jechuun feeteeti jaalibsa Mootota naa kan himee anaatu nama gadi gadi Ni waliin yaade godhate. qawwee teessanaa yaade yoo. Jaalisa. Oo. Mootota naa kan himee mistakka. wakii yaadde Qawwee isaa tanaa yaade yaa qawwee gurbaa kanaa qawwee addunyaa tanarraa sadarkaa tokkoffaa qabdi beektaa.